aanaalee godina Shawaa Kaabaa keessatti maqaa shanee qallabdu jedhuun jiraattonni hedduun hidhaa fi ajjechaa akkasumas manni jireenyaa nu jalaa gubachuuf maasaa keenyallee akka hin qotanneef humna nageenya mootummaatiin gidirfamaa jirra jechuun jiraattonni komii isaanii OMN itti himani. Jiraataan aanaa kuyyuu OMN fi yaada isaa laate tokko akka jedhutti qote bultoonni maasaa qotachuuf mootummaan ayyama dhowwachuu akkasumas ammoo jiraattonni nagaa siyaasarraa walaba ta'anillee rasaasa qaamni mootummaatti dhukaasuun ajjeefamaa jiraachuudha kan dubbatu. Jiraattaanichaa Dajanee Dabalaa jedhamu rasaasa qaamni mootummaatti dhukaaseen ajjeefamuu isaa dubbatee dhaqqabaa mootii namni jedhamu ammoo rukuttaa rasaasaan miidhamee gidirfamaa jira jedha. Dabalataan illee koree hojii raawwachiiftuu koongireensii federaalawaa Oromoo kan ta'e mootii amantee namni jedhamu waayilawwan hojii isaa waliin to'atamee bakka buufata humna addaa poolisii Oromiyaatti hidhamee jiraachuu isaa hima. Jiraataa aanaa kuyyuu ganda darroo daa'ii Wullinchoo kan jedhamu kan jiraachaa jiru. Abbaa ijoollee sadii irraa rukutanii rasaasaan ajjeesanii turani. Dabalataan namni kun keessattiyyuu guyyaadha kan isaan rukutanii galgala keessa toora isaa 11 rukutanii ajjeesanii. Dabalataan immoo yeroodhuma dhiyoo keessa nama dhaqqabaa mootii jedhamu isas rasaasumaan rukutanii miila isaa rukutanii amma gara cimaa keessa jira. Inni biraa namoonni hidhaman hedduu jiru. Namoonni kun yookaan inni matamne yookaan waan tokko hin taane jedhanii kan dararamaa jiran ta'uusaa fi bawarraan kallattii adda addaatiin deeggartoota shanee jedhamuudhaan keessaan irraa ari'atamaa jiru. Lafa akka hin qotanne keessattuu ganda darroo Wullinchoo, daa'ii Wullinchoo, Hooyyaa Kaalee, Tamsaasa Roggee, Oddoo jedhamu irratti gandoota baadiyyaa kuyyuu jala jiran akkasumas ganda darroo Xaaxessaa, darroo Birbirsaa fi kan kana fakkaatan keessatti manoota jiraattota abbaa warraa nama 30 ol ta'an jalaa gubuudhaan baay'ee rakkisaa kan jiran ta'uusaa. Komee jiraattota aanaa kuyyuu kanaaf bulchaa aanaa kuyyuu obbo Darajjee Danda'aaf bilbilee dhimma bilbileef erga adda baafatanii booda walga'ii irra jiraachuu nutti himani. Lalisaan jedhama. Aanaa kuyyuutti guyyaa kaleessaa bakka bu'aa kaafaa kan ta'e mootii amantee namni jedhamu namoota dabalataa 4 waliin hidhamee jira. Dajanee Dabalaa namni jedhamu rukutamee rasaasaan du'ee jira. Dhaqqabaa mootii namni jedhamu illee dabalataan rasaasaan rukutamee. Ayyee dhimma kana irratti odeeffannoo fudhachuuf isiniif bilbila. Godinuma Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessattis gochaa wal fakkaataan dararaa fi hidhaan akkasumas ajjechaa fi qonnaan bultoota hojii qonnaa ittisuun jiraattota aanichaa irratti qaamolee bulchiinsaan raawwatamaa jira jechuun jiraataan aanichaa OMN bilbilaan dubbise tokko ni hima. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessatti humnoota mootummaan bobba'anii dararaan uummatarra gaatii kan jiru. Fakkeenyaaf dararaa kanaan durbee ganna jedhamtu barattuu 10 turte. Mana barumsaa isheen kun kan ganda Qundee Agamsoo iddoo jedhamurra sababa shanee qallabda jechuutiin kan bakka ishee dhabamee agammaa jechuudha. Aanuma Dagam ganda Aannaa jiru Gadam jedhamu keessatti sababa shanee qallabdaan jedhamuun manneen namoota lama qabeenya wajjin barbaadaa kan jiru. Qabeenyi fi lafallee akka hin qonne aga daangessuutti haala itti deemametu jira. Aanaa Dagam ganda Aannaa jiru Gadam iddoo jedhamu keessatti jechuudha. Sababuma shanee laba jirtu jedhamu jechuudha dararaan kun irra gahaa jiru. Qeedha bu'aanii akka isaan qonnaan bultoonni kunneen jechuudha. Hidhaanis ni jira. Namoota baay'eedha sababuma kanaan shanee qallabdan jechuudha. Hidhaattis gurramaa kan jirani. Komannaa jiraattota aanaa Dagam kana bulchaa aanaa Dagam obbo Geetuu Tafariif irra deddeebiin bilbillus waamicha bilbila keenyaaf deebii laachuu hin dandeenye. Komiin hawaasaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa irraa dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u qonnaan bulaa maasaa meessachuu dhowwamne jedhuu fi dararri akka kanaa godina keessan keessatti jiraattota irratti raawwatamaa jiraachuun kun dhugumaa jechuun bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Ndaashawutiif irra deddeebiin bilbillus bilbila nurraa kaasuu didani. Ajjechanii lammiilee Oromoo irratti bakkeewwan garaagaraatti raawwatamu aggaamii sabboonummaa Oromoo irratti dhufee jiran jiraattonni godina Harargee Ba'aanaa Haramayaa. Jiraattonni naannawa Adeellee OMN fi yaada isaanii kennanii Oromoon yeroo jabduu kanatti daangaa hanga daangaatti quba wal qabaachuu qaba jedhanii jiru. Hudii Musaatu yaada isaanii qindeesse. Shirri kun amma jechuudha tokkummaa keenya diiguudhaa fi qabsoo Oromoo laaffisuudhaaf kan xaxamaa jiru jechuudha. Akkasuma gama mootummaatiin dhaamsanii waan qabu yoo jiraate jechuudha. Qaama du'aa kan bilayyan keenya yookiin uummata Oromoo irratti ajjechaa gaggeeffamu kana maaliif hin baafne?
who is my brother, who is not my brother waan juusan akka mataa yaatti gaaffinatti uumamte jechuudha. So kanaafuu sukkannisaa walumaa galattuu ajjechaan kutaa naannoo Oromiyaa kutaa kudha gaggeeffamaa jiru kun haala hawaasa sukkannisaa ta'eef ajjechaan naannoo dhaabbattu mirgi dhala namaatis akka hin sarbamne akkasuma dimokiraatik raayitiileen akka hin sarbamne gammootummaatiin jechuun barbaada. Ajjechaan sabbootota Oromoo yookaan qeerroo Oromoo irratti gaggeeffamaa jirtuun ajjechaa suukanneessaa sabboonummaa Oromoo mancaasuu yookaan dhabamsiisuudhaaf qindooyitee shirri garaagaraa keessatti argame keessaafuu namoota sabboonummaa qaban kabee kan irratti iddoo garaagaraa irratti raawwachaa jiranii jechuudha. Ajjechaan kun ija Oromootiin yeroo laallu ajjechaa sabboonummaa hawaasa Oromoo yookaan uummata Oromoo keessaa dhabamsiisuudhaaf keessaafuu Harargee keessatti bifa qindaawaa ta'een deemtee sabboontota qeerroo irratti gaggeeffamaa jirtuun ajjechaa hamaadhaa jechuu barbaadeeti. Waliin taanee haalli kanaa waan deemaa jiruuf of eeggannoo cimsuu qabna, qabsaa'uu qabna. Qabsaa'onni kufa qabsoon itti fufuu waan ta'eef of eeggannoo cimsinee bakka jiru qabsoota itti fufuu qabnaan jaa. Mootummaan waan kanarratti wanni inni godhuu qabu yoo ajjechaa kana keessa harkaan qabu mootummaan kata'u taate yookaan harkaa isaa qabaatu qaamolee ajjechaa kana irra gaggeessan yookaan sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf hojjetan kana seeraanis deeggaree waan kana qaamolee ajjechaa kana raawwatan atattamaan seera dhiyeessee dhiiga obboleessa keenyaa yookaan dhiiga qeerroo teenyaa marayyuu jechuudha kutaa Oromiyaa keessa gaggeeffamu jirtu kana seeraan baasee tarkaanfii irra fudhatee nu argisiisuu qabaan jira. Siidaan daldala garbaa Biriitaaniyaa magaalaa Biriistalii diigamuun yaadawwan garaagaraa kaasuu akkuma itti fufetti jira. Warri cunqursaa fi mallattoo cunqursaa jibbuu siidaan kun diigamuu murteessaadha jedhu. Warri mormanis ni jiru dabalata qabna. Ameerikaa Minisootaatti gurraachi lammiin Ameerikaa George Floyd harka poolisoota adiitti lubbuun isaa darbuu hordofee mormii cimaatu guutuu biyyattiitti mudate. Dhiibbaa cimaa uummata gurraacharra kana dura gahaa tureen keessa isaaniitti warri aadaa ture futtaafatee magaalota Ameerikaa mormiin raase. Mormiin lubbuu gurraachotaatii fi dhimmamuu agarsiisuuf jedhamee dhageessifamu kun magaalota Ameerikaa qofaa otoo hin taane ardiilee birootillee babal'atee mormiin cimaan taasifamaa ture tibba kana. Mormiin Biriitaaniyaa Biriistalitti taasifame garuu xiyyeeffannaa guddaa argatee jira. Bara 1895 namoonni bebbeekamoon Biriistal sirna eebba siidaa daldalaa garbaa Edward Colston jaarraa 17ffaa irratti argaman jedhe seenaan. Guyyaan sun seenaa Empaayeras yeroo sanaa keessatti guyyaa ijoo ture jedhe The Guardian gabaasasaa mata duree kufaatii siidaa fi injifannoo cunqurfamtootaaf jedhanii balballoomse keessatti. Siidaan bara 1895 dhaabbate kun jaarraa kanaaf hin madaalu jedhe warri tibba kana aantummaa lammiilee gurraachota Ameerikaa fi qabu ibsuu fi hiriira bahe. The controversial statue of slave trader Edward Colston torn down. Siidaan kun funyoo itti dhaatanii harkisanii erga kuffisanii booddee kararra konkolaachisanii gara lagaa geessanii lagatti darbatan jedhe gabaasasaa kanaan The Guardian. Siidaan nama kana magaalaa Bristol keessatti dhaabamee turuu fi yeroo dheeraa fi yaadota mormii garaagaraa kaasaa ture jedhame. Bara 1936 kan dhalate Edward Colston dhaabbata Royal African Company jedhamu nama bifa daldala garbaatiin daddabarsuu akkasumas warqee fi meetii daldalu keessatti aangoo olaanaa wayita qabutti lammiilee Ameerikaa 84,000 bifa daldala garbaan daddabarsuu keessaa gahee guddaa qabaa jedha seenaan. Namoota kana keessa 19,000 kan ta'an karaa dhumarratti otoo daddabarfamaa jiranii lubbuun isaanii darbee jedhame. Siidaa nama kanaati egaa warri mormiif bahe kan diige. Siidaan diigamee lagatti darbatamu hordofee yaadawwan garaagaraa dhaga'amaa jira. Ministeerri muummee Biriitaaniyaa Boris Johnson siidaa sana jigsanii lagatti darbuun yakkaa jedhani. Dubbii ministeera muummichaa warri siidaan sun jiraachuu mormu akka diigamuuf mormii isaa dhageessisuun gaafachuu otoo qabu ofumaaf diiguutti seenuun yakkaa jedhanii jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Biriitaaniyaa Priti Patel gama isaaniitiin gocha siidaa nama kanaa diiguu mormanii jiru. Gochi kun guututti kan nama qaanessu kan seera dhablummaadhaas jiranii jiru. Kantiibaan magaalaa Bristol Marvin Rees immoo yaada ministeera dhimma biyya keessaatiin hubannoo dhabuurraa yaada maddeedhaa jiranii jiru.